gooneef moosisaa eengadda jaalala jechuun edalloo fi walaloo jettee gadhiifte tokko jaanjuun biyya akka sanii kaasee isaan naan kaasee isaan baroomsa yoo jedhanii yookiin carqii kunoo birri jettu kan itti fakkaata beektanii saba nama tokkotti yookiin carqii tanaa yookaaf immoo laqallaquudha bakka yoo baroomsa jechuun eega sammuudhaan irraan oolle laqallaquu jedhama nutis kinoo dhufne qixxaa mandara laqallaqnaa muti akkanumaan lindiidhaan baranne ani isaan akkasitti isaan kuufadha. Barumsi nama keessa darbuurra barumsa keessa darbuutu caalaa baree yuunivarsiitii barattee sammuu kee qullaas ta'uurra haayiskuulii barattee sammuu gaarii yoo qabaatte iddoo guddaa ga'uu dandeessa profeesara ta'uu dandeessa. Garuu dhalli gaazexaawwatii guddatte dhalli guddisa badii jechuudha odoo digirii sadaffaa fi arfaffaayyuu qabaatte sanuma sammuu ishii waan ishii gadi dhiiftu bootaa ishii san gadi dhiiftu beeku bakka koo jennaan dha'amtee otoo intala sammuu qabdu taate ofii isaati gargaarsa uummataati jedhee fuudhee manaa ba'ee achitti isa kana arginaan isa kanarraa lakkoofsa wal jijjiiranii fudhatte kanatti tasaarraa itti daa'ibte sun immoo akkamii wanni xiyyaanarraa buufummaa xiyyaanarraa fudhataa dhaqee meeshaatti fudhate odoo ijoolleen tuwwaa wal goote yoo gaafate odoo intala sammuu yaadde taate intala adaba jalatti guddatte taate kana boontu inni haadha manaa qabatii haadha manaa qabatii ijoollee qaba. Mirga isaati haadha manaa qabaate maal dhiirri Oromoo torba fuudhaan deemte. Maggatuudhaaf mirga hin maggatanii beektaa kinoo haadha mana kinoo mana kaan haadha ijoollee mana kaaniiti yeroo shirri deeman kunoon akka namni mana kaayate iyyuu mitinni caalaan mana maal fakkaatu kireeffatee fi teechisaa turedhaan akkuma haadha manaatitti mirga isaati dhiirri Oromoo torba fuudhama kan takkaan taa'u hayi. Ishiitu badii hojjete malkii kana baattee ishiidha kan badii hojjete okaadura caalaa wajjin jiraachuu dhiisuu okaadura caalaa wajjin akkasitti jiraachuu dhiisuu ergammoo jiraattee Andu'aalam dhiistee yookaan nama taraa wayiitirree laallattee dooktora wayii odoo ta'e haa ta'u wal arguu dhiisuu danda'u caalanii fi dooktorichi. Andu'aalamii fi caalaan garuu Andu'aalam artistii caalaan artistii wal arguu isaanii nuyi kun wal arginaan meeshaa walitti fudhataniiti beekatamatti dhoo kaaseedhaan caalaan gaafasan. Odoo mucaan kun ijoolleen tuwwaa wal goote yoo. Balaan miti mana gubeedhaan abbaatu shaarmuxaadhaa intalli shaarmuxuu taate. Ofiin boontu akkam bulte meeqashtiiti jirtee? Maan nama yaaddeessitaa baddee qofa deebitan akka simbirroo masqalaasaa. Maalan badammoo ati ejjattan bade giftii koo kalee sarran turre yoo Natu badee reelaataani ta'a. xuroo jedhee wantu. Natu badee ta'uu danda'a. Maal ta'anii jarri ofiin boonii? Akkam jirti nagaa keessanii Oromoo? Nagaan nuuf daawwi. nagaan nostee jirra akka. Haadha raggaxaa akka badee hin badde. Ramadaanni kunillee gadi sin qabuuti reessi. Sirii ramadaaniitti jabeessa malee ruuzii nyaachisee akkamitti gadi qabu? Nyaanni hin baay'atu. Jira habiibti. Wallah. Maal irra jirtu mee waan irraa haasaa jirta? Maalan beekaanuu reefu seenee gaafachaan jira. Wanti raasaa jirru yaa hawwiiti sirriitti gurra qarina dhaggeeffadhu abbaan qananii maal jedhee ani intala xiyya tamaari jedheen ol ergadhe malee akka ishiin dhiira wajjin jiraachaa jirtu beeku jedhe dubbii gadi qabeetamu. Erga abbaan intalli xiyya eessa olteessa bultiin beenne intalli bakka feete deemte akka feete taate yoo duute Andu'aalam fidhamaa dhagaafin qabu. Omti sagalchu tokko hin jiru erga jaartii isaa ta'uu quba hin qabaanne erga nikaa gisee tokko nikaa qabdi jiru gisee tokko kaangoo qabdi jiru. Kana garaachillaa wanni asirratti anaasa'uu qabu yoo jiraate Oromoon tun jechuudha. Hundi keenyaa rakkoo mataa keenyaa hin qabne. Garuu micaan kun micoota harka isaatii fuudhee fooqirraa gadi hin darbatu abadan jechuudha. Yoo akkas ta'e waggaa lamaan kana hundaa ookii obboleettiin miidiyaa fayyadamte obboleessi miidiyaa fayyadama bakka deemu maratti micoota tokkoffaa wanni isin beekuu qabdan gaafa eebba isaa bar haadha ji'a 9 guutuu garaatti isa baatte tokkoffaa irratti wanti isin nu jaalannu tokkoffaa maatii keenya keessa haadha dura dursee isii galateeffate Oromoo wanti isin beekuu qabdan jechuudha.
nama haga kana bootaa namaa qabu isatu ajjeese jedhanii asirraa cabacabuuf faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Ergammoo inni intala isaa bakka jirtuu hin beekne ta'e waggaa kana guutuu waggaa lama guutuu micoontu micaa kana bira abamtee hin beektu gaafa caalaa wajjin irratti sababa isitti irratti hodolanii eegalee isa bira abamtee hin beektu. Na eessa akka jiru akkamitti hordofuu dadhaba intala isaa. Baay'ee nama eebbaa ugaa rabbii dubbachuuf shira baay'eetu jira. Managaraachin laa micaan yoo deessoo miti yaa ammayyuu isa ajjeesanii uummanni girrisaan kun ajjeesanii achi as gadi nutti baasu nan beekaanii yaa uummata kanaa jechuudha. Tigreellee. Hedduu tokko ulfaata ishee. Waaqayyoon isaa eegu dhugaa dubbachuuf oo ta'e garuu uummanni beektaa gadima keessa gadi bu'eetuma qorata akka wannoo akka poolisii sanitti hundi miidiyaa kanarra maaliif akka ta'e garuu waaqayyoon haa beeku. Hundi keenya mataa keenyatti rakkoon dura ga'uu danda'a. Waan isheef maraaramanii ta'an sitti fakkaata kanaafuu kan itti dabaluuf ta'u barkaafi kan itti dabaluuf malee. Qorannoo baay'isaa jiru dhugaa dubbachuuf oo ta'e baay'ee qoratu. Ijoolleen tokko kaayyoo. Waan beeknaa waan jecha garaagaraatiin eebbii biratti maxxansaa ture suni erga rakkoo ijoollee kana jidduu lamaan jiraatu ta'e maaliif rakkoo isaanii isa furanii namni haati manaatiif abbaa warraatu adda baamiti garga kaaniin tumaa ija badduu namni jaalalleen keessan tokko ija badduu anoo duusin laale hagam akka isin hawi ijoollee bee dhugaan firoo mankuttu kotta dhugaa walitti himna harree nama fe'isatti feetee yoo danqarsaa of harkaan qabaanne si jalaa deemti nama ibuubar maaliif gisee sanii dubbanne ati danqarsaa harkatti qabdaa beennan ila hawi danqarsaa harkatti qabattee jirtaa beennan harreen laale xaaxooti karaa kan ati danqarsaa homaa of harkaan qabdu harreen bee nama tuffattu qabdi dhugaa rabbi nama sodaattu qabdi nama tuffattu qabdi harreen jechuudha harreen amma yoo daa'imatti fe'isatti feetee harree tana aleeli karaa kuchisiisettee daa'imatti kennite jalaan deemtu yoo namni guddaan garuu danqarsaa wayii harkaa qabaatee yeroo tokko shat ishii godhe lammata ofirra kuchisiisa. Daa'imman san jala garuu harreen yoo danqarsaan akkuma harreen yoo danqarsaan aleelte malee si jalaan deemtu dubartiin irra yoo alangeedhaan tuutte malee si jalaan teessu. Wallaahi dhugaa walitti dubartiin kun keenya yoo akkasumatti wal horan garuu har'ammoo yeroo godhe waan ta'eef immoo tokko uleen takka moo jaalalatu jira waan tuffattiyu dubartiin dhiira sirru kunneen tuffattiyu kani kutumu qaba kabalaa nanoo ofishii wallaachisuu qaba kanaaf dhiirri na fuudhee kunarru kunne mataa irrattan ol ba'ee irratti gadi fincaa amma immoo dhugaa micayyootis laalii baasaan jiran bifa kanaan ija kanaan dhugaa micayyootillee baasaan jiran osoo micaattu quba qabanuu jidduutti immoo akka quba ofitti hin qabne ani isaan managaraachillee waan baay'eetu jira maatirraa'u haasaa baay'eetu jira waan si garrabu yeroo tokko yaa akka isaan wal fuudhan quba qabnaa beellama godhatanii jiru yeroo biraa immoo ani hin beeku ni kaawwitu ittiin goone akkas hin taane maaloon taane jedha kanaaf jennaan jidduutti immoo gumaa micayyootu warra Imbaafna jee luka iitaa jiru kanatu balleessuu deemaa jira jechuu barbaadeetu lumaa galatti. Oromoo jedha biyya. Imbaasanuree imbaasanuu coggaarran gubannaanuu jee Oromoo jechuu isaatiifi coggaarran isaa waa gubannaanuu. Taktittiin isii gumaa micayyoo kanaaf waan mararsiisu takka jirtu. Maaltu jira isinitti fakkaatee? Ni suuraa laala. Finfinnee keessatti gadi yaatee Facebook irratti waan argite barre maxxansiti. Kalau fitte qotaataariin qabne eessa bultaa eessa ooltaa namni hin beeku si gale isaanumatu jara kanaayyuu adda baasee yookiin tarii jarri kun akka caarraa ta'e wallabbiin jidduu isaanii jiraatte aarii keessa galtee ufiinillee akkas gochuu dandeessan murguxanyaadhan yaa wanti kun hin jira jedhee na yaada'anii jechuudha warrootuma harroota kunoo mana kireeffattee warra maatii hin beekne jira mitiire harroon Nah, akkasitti jara kana adda baasanii boodummoo afaan isaanii qabatanii haga dhugaan tokko bootti zimmi jedhanii ta'anii bar nama dhibu. Fiibii mataa keenya qabna jedhanii miidiyaa mataa keenya qabna jedhanii as gadi banii zabarraqu waanuma argan. Maaloo laa dhugaan bahu isin jettan kun of ajjeeftee namiti himaa isin gaafa gaatan mataan qabdanii.
amma dhugaan ba'u anaaf haadha manaa koo manatti gala yoo ta'e fakkeenyaaf haati manaa koo yoo anaa walitti buutee silaasin mataan qabdanii yookiin nama tokko janajjanee dubartiin tokko silkinaa bilbiltee ani bade shanfa jette kaatte of ajjeeste ani margaan yeroo badee jira obboleewwan ani waa tokko isinii fakkeenya amma iddoo micoomtu waan beekamtii argatteef maleedha nama meeqatu uf ajjeechaa kana ijoollee meeqa gaa'ila go'achuuf kaatee bar uf silliksitee wanni keessa bosona keessaa reeffa jaraa barbaadanii argantu jira. Dhukkuma maatii tokko wanni tokko kan hin beekamne jechuudha. Garuu kun immoo waanuma beekamtii qabdu sababa dhugaa yoo isinitti hime jechuudha. Sababa micaa kanaatiif beekamtii argatte sirni awwaalcha isii akka ajaa'ibaatitti ta'e. Dhugaa walitti himna dhugaa Haacaaluu Hundeessaa kanatti awwaalame. Batteen gadda akka sareetti reeffa isaa harka dugda duuba hidhanii meedaatti gatan akka kanatti awwaalame. Keessattuu yoo argitan ta'e awwaalchi sirna battee daa'ima hanqatee jechuudha. Egalee Oromoon kabajuun barbaachisaadha beektee. Akkuma jibbaan jiru jaalallees jira akkuma kabajaan jiru immoo wanti hunduu jira Oromoo keessatti. Akkasitti akka bareeda sirna bareedaan erga ta'e jedhanii gaggeeffame. Ergasii abbaan illee yeroo micaas fidanii akkasitti jedhee micaan kun maraatu namni tokko ajjeesuu barbaade micaan kun karaa barbaadeen ajjeesuu danda'a. Fakkeenya fudhaa Taajuu Shurrubbee jaartii isaa waan irratti arge ajjeesee mootummaatti harka kennatee baasu jechuudha. Andu'aalam immoo dhiiraa innillee akkas godhee waan akkasii godhee harka kennachuu nama danda'udha. Waan isa duubatti deebisu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu osoo harki isaa sirrii ta'uu baatee akkasitti gadi ba'ee akka sareetitti 90 ilma maal guyyaa lama alatti intalli namaatti guyyuu tokko dhalannee barnu hundi keenyayyuu ijan taaneen osoo laalamu akkasitti jedhee maraataa ture gurbaasu jechuudha argaa turtanii hundi keessanuu viidiyoo san jechuudha. Kanaafuu kabajaa fi maaloo abbatu ofirra kaa'amu maal jetti Oromoo mammaaktee hunda keenya oluu kabajni bareeda. Yoo ajjeeses yoo inni ofiisaatii darbates seeraan akka jiru itti deemudha malee akka nama caaltu duuti nama caaltu. Ani bari micaayoo Andu'aalamitu dhalte moo abbichatu dhalte jechaan ture bari micaayoo bataskaana fuulduratti qeesonni irratti qaddasaniiti bataskaana fuuldura kaasanii gara bataskaana iddoo awwaalchatti fuudhanii deemaa jiru reeffa baatanii. Mucaan poolisoota marfame itti qatafarii faattaananii jiran viidiyoo irratti. Amma kee hinga fattara uummata kana namichi laa poolisoonni hin jiru bee. Hinga fattara laa qabatanii dhiisaa dheedootti gadi dhiisanii maal akka inni godhu waan dhaabeef amma nama ilmooti dhiisiti. Namummaan hin beekne namuma hiriyaa kiyya ta'e tokko yoo gara awwaalchatti qajeelchan namni akkamitti dhaabbatee beekee namarratti quba qaba. Indee saree iyyuu bayaate saree nuu si jalaa qe'ee keetitti ajjeefame barri reeffa saree keetii achi kaastee gara guututtee deebitee saree koo maaltu ajjeesetta malee ganaa reeffa saree keetitti odoo bakkaan hin daatin namatti quba qabu maaltu fide. Deebi'ee immoo maal jedhee? Andu'aalamitti qafa duuba dhaabbateera bataskaana fuulduratti immoo waggaa abbaanis waan dubbatu qaba jedhanii dubbisan tokko. Andu'aalamitti qafa taanee dhaabbatee jira. Dhugaa ishee akka Haacaaluun akkina Haacaaluu fi taraa guddisa badii shaarmuxaa dhiirarraa dhiiratti tartumaatti walitti fide. Haacaaluun gootummaa wareegame. Tana niitii shishaa fi caatiidhaan xashashtee gad of darbite maaltu walitti fide? Indee? A'uudhu billah. Deemee Minilik hospitaalin gaafatu rizaartii fidaa jedhanii ashaaraa eenyutti irra jira. Minaanas na'u. Dhugaa waaqaa yeroo tokko moo ara abbaa akkanaa tara dhalachuudha mana ofiif shaarmuxaadha ofiif dubartiitti tara. Ofiin boontu qaroo Oromooti jechaa jira miti ree micayyoon qaroo Oromooti jedhanii. Nara bakkish qaroo Oromooti maal isheetu? Udduu ishee akka achitti dhiira jala deemtanii. Qaroo Oromoo eentu qaroo Oromootu eentu kan Oromooti adda wallaalli barru amma asirratti. Kan hundisitu kara deemtu saamee dhufte qaroo Oromooti maaloo Oromooti jedhu. La waanumti shamarrumti qalloo moodeelistii taatee shubbistu koo akkasuma jedhamuu qabdee kamal goota miidiyaa irratti hin dhalatu. Haa jedhamtu garuu yaa Oromoo taate haa jedhamtu garuu shira taane gocha namni tokko hin hojjenne yaani beekaa keenya Oromoo ilmaan nafxanyaa wajjin quba itti qabuun nu barbaachisu akka kiyyetti raffisum jechuudha. Waa'ee Haacaaluu wajjin kan jiru Haacaaluu fardaa farree. Abbaan intalli isaa bakka ooltu bakka bultu hin beekne. Andu'aalam gosa maaltu sadi bahee tana gaaxawatti guddisa badii.
Dandee bugaa dubbanne guyyaa isaati namni kun isaa hiriyoonni isaa takka nafne. Yaani walistoonni Oromoo kan jedhamtu takka nafne awwaalcha isaati irratti argamte. Bar aduu Haacaaluun duubar namni Haacaaluu jaalatu namni akka lubbuutti Haacaaluu jaalatu bar awwaalcha isaati irratti hin argamne bar. Wanni si beeku qabu. Maaliif namni kabajaa ofirratti wallaala? Bakka takka erga ilmoon ishii takka ilmoon isaa erga takka duuti ani yeroo tokko wanta ta'e na mudate sistiriitti takkitti takka qabu wayittu na jalaa boqotte. Osoo hawwi ilaala osoo nama beeku ta'e amma mucaan kunis artistii Oromoo beekamaadha. Mucoon tunis guyyaa lamas ta'u guyyaa sadis taatu isa wajjin jiraattee jirti. Inni soo dhugaa qabaate dhugaa isaa waan ana barbaadu mucoon tootis dhugaa qabaate dhugaa ishee waan ana barbaadu jedhee deemuu qabamu. Ani baradhu jedhee ol ergadhe malee. Aduutu jedheen ergine jedhee. Yaa garuu akkasuma ta'eeti Hin galui. yeroo sargaa. Ofii boontu kuni ofumaaf ofii deebii kenneera. Maaliifi amma kinoo abboonni qilislislislis jedhan kuni bakka hundatti dubartii wajjin iji isaanii jarjartu kuni jechuudha. Ijoolleedhaaf daantaan qabani beektaa? Achi deemanii yoo harkaa qabaatan saantiba itti a'u abbaan koo na barsiisuu dide jettee akka kinoo qabalee dhaqxeen kassafne qofa saantibii akka saree sila harkaa qaba kan itti facaase achinarraa deebi jechuuni malee ijoolleedhaaf jaalala ijoolleetiif daantaan qabani beektee? Amma namtichi kuni obboleessi abbaa kiyyaa tokko jira laafsa ofii dubboontu dhaggeeffadha. Mucayyoon takka intalli obboleessi abbaa kiyyaa tokko mucaa wayii haa jaalattu osuma jaalachaa jirtu jidduu namni wayii seenee fu'atee badeene. Kazzaa mucaan isheen jaalattu sun immoo iddoo isheen jirtu. Abbaa kiyya dhiisiti qomee caaltu jiraachuun na dhaggeeffadhu. Abbaa kiyya dhiisiti obboleessi kiyya jechuudha. Eessa akka nani oolu eessa akka nani bulu eessa akka nani jiru na qorata. Dhugaa rabbiitiin sitte. Ani amma biyya hambaati gaafan Itoophiyaa galee mana obboleessa kiyyaati ba'ee mana obboleetti xiyyaa san naqadhee mana obboleessa kootiiti ba'a. Manaa jechuudha. Gaafa nani mana ba'ee oggaa sa'aatii eegeen natti bilbilee geechee jirtaa wallaquun namsisi ishii natti dubbisinaan jedha. Bilbilaan natti oggaa inni bilbila obboleetti xiyyatti kennee ishiin itti dubbachuu qabdi. Sitti himaa jechuudha. Warri seeraan nu guddisan. Har'a tanarree biyya hambaatirree oonan taa'ee maallaqni kee eessa? Eenyurra galchaa jirta? Yoon gargaarsarreedha jedhe nama gargaaramu san fakkeenyaaf amma yeroo tokko namni tokko rakkatee gargaaruu hin danda'a maallaqaan. Maallaqa san waan namni sun rakkate himeen wanni masarajjaa namni sun qabu itti ergeetini malee akkasumatti baasanii maallaqa naan dabarsan. Akkasitti guddanne nuti. Ijoollee Oromooti miti shaarmuxaa warra soddaa isaa sabaattanyaa booltee bultu sanii miti nuti. Shamarri Oromoo warri hin sakattaan shamara Oromoo yeroo hunda abbaa miti obboleessuu jechuudha. Obboleessan gafniyyuu maqaa nu balleessite jedhanii maqaa ofii sodaatan. Maqaan baduurra mataan baduu wayyaa dheemma ammaakee Oromooni. Kuni ofii isaatiifuu shaarmuxaa shaaffadaadha namichi. Du'a ilmoo ofii dhiisee ganaa mucaarratti quba qaba duuba deeme. Wanti mootummaa akka ta'e immoo jechuudha. Kaadiree mootummaa akka ta'e immoo ija isaatitti beeksisa laa. Kaadiree mootummaati. Mucaa kanarratti shira xaxaa jiran. Dhugaa waaqa. Rizaanti reeffareessa. Sirrii baadhibbatti jira bar. Garummaa orabbiin mucaan garaa Namni akkamitti du'a immoo ofii dhiisee saree dhumayyuu bee saree dhumtiyyuu yoo du'e reeffa saree keetii qe'ee keetii harkistee caakaa itti gatuu qabdutti gattee kaateeti saree koo maal tajjeese jettee iyyaafatta malee reeffa saree sanii odoo achi saree jechuudha dhala namaatii miti. Intala tana fakkaattu dhabe intala tana fakkaattu ishiinis obboleetti teenya. Kan du'e umaan nuyi jeyyaanee hirma taanee lafeen qoqorruu seexana taanee dhiigan xuunnu kan du'e umaa gochuu hin dandeenyu. Nama osoo hin du'in jiraatti gargaaruudha malee erga du'ee biyyee ta'e biyyeerraa haruu hin dandeenyu. Biyyeen itti salphatu jechuun ala jechuudha. Akkamitti mucaatti quba qaba du'a ilmoo isaa reeffa ilmoo isaa namni fuudhee baatee boollatti hin qajeela. Eessa boolli intala xiyyaatu seeraan qofforame moo seeraan hin qofforamne fuuldura deemee boolla ilmoo ofiitu ilaalu kan mucaa duuba deemee mucaatti quba qaba. Qaama seeraa harka qaba jira seerri qabee jira silaa waan seerri qabe maallaa godhiidha duuba deemee qubatti qaba irraa qabaan dadhabee Haacaaluuf intala tana maaltu walitti fide
maaltu haa caalu fi micoota na walitti fide dhugaa dubbanna hoo ta'e indee ara oromoo dhugaa rabbii ani amma haa caalu du'aan dhabne micoota nallee du'aan dhabnee jirra Andu'aalam kalchalleedhaan dhabuu hin qabnu Andu'aalam gosaati oromoon yoo dhuguma oromummaan keessan jiraate oromoo sagalee taate fi anduun gadi dhiifamuu qaba. Gadi ifamuu qaba ittaayeti hin ajjeesuu micaa kana hin ajjeesuu amma maal jette waggaa tokko yoo taa'e ta'a micaan kun maal jette hawwiin jedha. Namichi hin beeksisa ija isaatitu beeksisa laa kaadiree mootummaati namichi. Kaadiree mootummaa tokkoffaa immoo haati micoota naati fi abbaan micoota naatirree wajjiniin jiranii jedhamaa jira. Gaafuma namni du'e dhufanii ani abbaadha jechuun hin danda'amu. Inumaayyuu dubartiin jechuudha. Osoo abbaanii fi haati kan adaba jalatti guddisan ta'e waggaa 2 guutuu dhiira wajjin akkanaan hin jiraattu. Odoo maatiin beeksifatin odoo cidha tokko hin godhatin. Dhugaa waaqa. Maskii mangee hin beektu miti. Maskii mangee bee mucaan biyya gallaanii jaarsummaa miidiyaadhaan viidiyoo waraabbamaa suurri ka'amaa waan fuudhanii dhaqan akka aadaa booranaatti maal akka fuudhanii dhaqan agarsiisaa warra beeksifattee bar. Yaa isaan immoo seeraan jirti ishee. Silazii kunillee odoo abbaa gaarii qabaattee odoo haadha gaarii qabaattee akkasuma gootii turte. Amma ofiisaati bakka deeme shaarmuxee as deebeen talate yaadee micoorree du'a balleessa. Konkaan. Odoon argare an abbaa akkanaa odoon qabaadde dhugaa rabbi maajiraati isaa dhahin lafaan isa dha foon haadha koo. Ifa masiifaa godhu. Dhugaa rabbi kana ofiin boontu laal viidiyoo intalli gadhiifte tokko harmeetii yaa obsaan as geesse mana kan jedhu isirratti sirbitee kan gadhiifte tokko irratti maqaa rabbi akka isaan waliin hin jirre gaafuma sana hubadhee arge. Maaliifi isaanii lamaaniyyuu diddirii qabatanii jiru beektaa irsiif niitiin jechuun kan ijoollee guddisuudha ofiifuu nama isaan guddisu ganaa jiru barbaadu jechuudha sammuu ani guddanne umurii fixan malee na dhaluu jechuun garaa keessa gadaamessa keessa achi darbachuu ani itti fakkaatu haadhatu jira abbaanis immoo abboomuu waqaa qarshii itti furguggachuu yookaaf immoo simmeetii isaan daqiiqaa 5 gadhiisuu itti fakkaate dhalantu jira beektaa namoonni baay'een akkasitti rakkatanii saba kanas rakkisaatii saba keessatti alatanii danqaatii jiru jechuudha. Namichi hurdataami illeetaami dhugaa rabbi abboomni isaan isan affarsiifne jechuudha. Keessattuu ani Oromoo ajee aadaa Oromoo mataatti baate maqaa Oromoo jedhamu kana mataatti baate hin beeku yoo jedhu gaafa ishiin kino maani habilii ittiite harkatti ittiite san akkamitti haati suni mucaa kanatti habilii itti hiiti. Inni yoo abbichi bira jira dura bee dhiirri yoo ufe dhiiratti nagaa dubbata. Dhiira gaafata miti jaran akkama beeknutti dhiira nagaa dubbisee booddee gara haa'atti tarkaanfata jechuudha. Akkumallee gaafumallee jaarsi argame abbaa mataa ungate indagana haadha mataa ungata jechuudha. Namichi safuun qabu dhiisa ofiifuu garaagar jiru silaayyuu ufifu safuu ufin kennine ufifu beetasaba ufiitti safuun kennine indagana ammoo gadi bahee addunyaa irratti addunyaan bitorogomtee hin dhageeffatti beektaa waan inni jedhe kana dhugaa rabbi kana sabni Oromoo hammana hurdataami akka ta'e nu hawwaarrade gadi bahee addunyaa kana irratti jechuudha. Naasile kanaaf waa'ee namicha sanii ittuma dhiisa rabbi isaa sirreessu jechuudha. Kaafine warrade kun nama warradeen jiru ofiisaatiif mataa of cabse sila ta'eef. Saba akka saba Oromootti sabni Oromoo abbummaan Oromoo intala ofiitiif ammana bichaa akka ta'e ibsa jechuudha. Akka sabaatitti. Mee amma nuti kana dura abbaa heeben akkanti jibbinee akka tuffisaan jennu. Kunis isumaan qixatu beektanii gaafa inni qabeenyaa ufu akkatti isa jibbinesan. Kunis isumaan qixa. Naa ijoolleen masaanuu qabdu tun immoo ijoolleen ilmoo masaanuu namarraa alatti tun soorarraan hubadhaati ilaala. Sababa isin itti duutu. Inuma himbaatu Oromoo ulfinni ta'u barre yaadee nama tokko akka maal jetti beektaa Oromoon takka nama kabajaa kennanii fi ulfinni ta'u ulfinni taa'ee nama banagaraachin laay nama baay'ee hawwu guddaa yookiin ijoollee kan carraa kennaaf himee tokko carraa fudhatanu. Yaa saa dubbadha. Ni gama kootiin asumaan ba'uufanii nagaan naa tura fooloo deebisaa. Ani amma gabaabumatti haadha laaleen tala fuudhii sanii
balaan intala tanaa caalaa bultumeeti fi Andu'aalam Gosaatu wal nyaachisee sadarkaa meeshaa walitti fudhachuutti irraan gahee abbaatu shaarmuxaadhaa micoon oduma beektu inni sun hin beekne anamma eenyu wajjin akkana ni jiraadhu namni na beeku hin jiru. Dhiirri tokko yoo dhufe na gaafate lakkii beesa wajjiniin jira jedhee deebisuun qaba malee argeeduma dhaqeetti of hin diru odoo ana ta'e jechuudha. Tuni garuu abbaatu shaarmuxaadhaa ishiin illee ijoollee wallu jalaa nyaachistee oolte biyyoon ishiitti haa salphattu. Ammallee taanaan du'a ishiitillee balleesse namichi kunillee. Warri dhiira keenyatti irree jechuudha gaafuma namni waa tokko ta'e dhuftanii ani abbaadan jedhina. Seera abbummaa guuttanii qabda waan ta'eef ana odoo ta'e maqaa isaatiin hin waamamu. Namicha aadaa duudhaa Oromoo barsiisee nan guddisne namicha haadha tiyyaa ishii ganama jaalatee fuudhee wajjiniin jiraatee nan guddisne maalan maqaa isaatiin waamama odoon ishii ta'e maqaa haadha tiyyaatiin nan waamamaa iyyuudha. Dhugaa waaqa. Viidiyoo immoo ishii rooroo hedduu dandeessee obsaan as geesse obsaan aannan goromsaa dhuga deessee tiyya jedhu san irraayyuu wanti mul'atu waan baay'eetu jira. Dhugaa rabbi dubbachuuf taanan. Kanaafi amma mucaan gadi dhiifamuu qaba. Mucaa kana yoo haadiree dhumti mootummaa shiraa irratti xaxxeetoni shiraan intala tanas galaafattee mucaa kanas kanatti hin galchini mucaa waan godhe tokko qaba jedhee yaaduun akka kootti jechuudha. Guyyaa gaafa sanii immoo aga halkan keessaa sa'aatii 5 namoonni inni wajjin ture keessan na dubbisanii jiranan. Injiran artistoonni gaafa sana halkan aga sa'aatii 5 wajjin ture sa'aatii 5tti bilbilamnaanii fi gaardii isaa wajjin hin ka'ee nu biraa deebiidhaan ijoollee. Namichi immoo ijji isaatu hin beeksisa kaadiree mootummaati namichi. Duuti micoosaa du'a sareetutti fakkaatee hin jiru. Maaliif mucaan hidhamare? Deemee rizaartii Minilik hospitaalii maal gochuu Minilik hospitaalii galee reeffi micayyoo kalee keessaa guurrachuuf. Waliin hin jiran jedhanii niitii biraa fuudhee jira jedhan. Odoo waliin jiraatanii mucaan mana dhaqee haati harkatti abilii hidhaa turte hin beeku ani baradhu jedheen ol erge malee aduutu jedhee ol hin ergine jedhee dubbata. Haati shiibe haati micayyoo be Andu'aalam abilii wayii harkatti hidhaa turte suura wajjin kaanii jirani. Namni suura san hin argin jirtu? Yaa garuu inni bicaa tokko bakka haati jirtu sanitti jaarsa erguu danda'a. Bara ammas dubbiin tun wanni isin beekuu qabdan bakka haati ishee jirtu. Seefurratti be mucaan dubbate seefurratti qananii baay'een jaaladhaa osoo hin qabaadhee iddoo guddaa kaa'uun barbaadaa jedhee akka jaarsa ergerree dubbateera. Baratti mucaan kun afaan isheetiin afaan qananii jiru. Isaa miti ilaala hawwi na dhaggeeffadha yeroo tokko seefurratti akka jaarsa ergellee dubbatee jira. Yaa. Bakka haati jirtu sanitti dirqamaati amma tortorri abbaadha jedhee isaa dhufee majagni hudduu majagaa isaa dhufeeti baradhu jedheen ol erge malee du'i jedhee jedha. Yaa jechuun amma akka ishiin barachaa jirtuu fi akkuma namichi laa gabaabuma dubbiitu akka ishiin barachaa jirtuu fi akka ishiin barumsa fixxee qaata heerumtee daa'imayyuu daa'ima 3-4 geessifachuuf geessanii quban qabu jechuudha namichi. Dhugaa rabbi. Mee amma isin bakkuma bo'aatittuu hoolaaltan namichi durriyeedha bar ija bobaasa namicha intinaatti namichaatti haati akkasitti qismiin isii cabee ijjachuu dadhabdee. Na banagaraachin laa abbaan keenya hundi keenyayyuu hin beekna beektu oduu haati teenya fi abbaan keenya gargar bahee osoo haati teenya lubbuun jirtu immoo jaarsis koo ka ergamuu qabu ta'e bakka haati teenya jirtutti jaarsi ergama malee bakka abbaan keenya zimmi jedhee durriyee wajjin hin deemutti hin ergamu jaarsummaan kuni beekamaadha aadaa keenya keessatti hundi keenyayyuu hin beeknaa jechuudha. Kanaaf dura jireenya ofii sirreeffatee ka'ee maal keessa akka jiru laalee uf laalee ka'ee as gadi bahee waa dubbachuun barbaachisaadha beektaa nama hundarrattu jechuudha. Yoo jarri kan gargar ba'an taate sirriidha bakka haati jirtutti jaarsi ergama. Malee bakka abbaan jiru deemee barbaadanii haadha biddeenaa san irratti jaarsi hin ergamu. Wanni akkanaa kuni baay'eetu jira beektaa. Osoo abbaan lubbuu jiru akkamitti haa biratti akkas ta'uu jedhanii oduu funaanaa turanii jira wanni akkanaa ganda keessatti illee naannoo ati itti alatteeti illee argee wannan jiruuf jechuudha. No haati kee osoo lubbuun jirtu haadha biddeenaa biratti dhaqee abbaan mana kiyyaa yookiin sirni gu'amuu hin qabu jechuudha. Isinis taate hundi keessanuu. Tokkoffaa irratti immoo akkuma jedhame jaarsi kuni intalli isaa maalirra akka jirtu maal akka taatee adda baafatee beekuu qaba.
ta'umaaf jedhanii immoo ija namatti bobaasuun no. Akka ilmoo jechuun bara garaachin qaayoo dubbanne micoon tuffataa itti akka nama rakkoo tokko hin qabne hittiidha kan jiraachaa turte. Meeqatu jira kan tumamee kan rakkatee rakkoo keessa jiraatee jireenya kee kana hin diigu jedhee wajjin jiraachaa ture. Abbaa warra isaa. Hundi keenya maatii keenya irraa qabee rakkoo baay'ee keessa turre jechuudha. Garuu immoo har'a nama xiqqeessuuf taane nama waan barbaanne dubbachuuf quba namatti qabuuf dura nuti eessa akka turre of laaluu qabna jechuudha. Ofirraa kaafneeti waa'ee namaa kan dubbachuu qabna. Kanaafuu amma andalam gadi nudifamu kabado garabi andalam wa tokko ta'e taanaan namni walirraa bu'uun jiru. Kaadilee mootummaa akka barbaadde dhuftee ilmooshi kan hoggaa kan jiraattiin guddeesseeran hin guddifatin jiraattee sooltee sabulteen beenne haara dhuftee qubatti qabuun qabdu foon haadha koo. Inde kan du'e irraa waan argannu. Ofiin boontuu indaalam jechuudha safara keenya waggaa 2 taa'ee kireeffate. 2012 safara keenya ture. Obboleettiin illee safara keenya kana sulultaa jirtu sana. Indaalam immoo sulultaa bakka antini jedhu tokko kireeffate wasarbii jedhamu tokko kireeffate jechuudha. Dhugaa rabbii haati gurguddoon ollaa kun kibiriin inni isaa haadha isaatiif qabu haadholee safara keenyaatiif qabu ani haadha kootiif hin qabu. Dhugaanii weellistoota keessaa kan akka indaalam kana hin agarre. Xiqqishuullee gad jedhee nama dhugatudha. Ani akkamitti akka inni safuudhaan akkatti guddate hin beeku. Dhugaa rabbiin isinitti hima jechuudha. Kana namoota baay'eetu ragaa baatu beektaa midhaanii jira fayyummaa qabaa harkallee ni bal'ata. Yaani garuu galtuu fi yartuun immoo isaan hin geenye quba itti qabaa jira malee. Gadhee. Dhugaa rabbi caawwa aninja eessa akka inni guddate. Safuu Oromoo kamiin akka gomee guddate biraa gatu. Ani dubartiin tun akkasitti akka isaatti of hin tiksu finee dhiira akka tofee arginu. Dhaladheetis guddateetis. Dhugaan isinitti safara keenya waggaa 2 ta'a. Obboleettiin isaa ammayyuu safara keenya jirti. Innaa rabbiin haadha manaa isaallee namsee isaa yaa maaru yaa Oromoo isaa yaa isa jajjabinaa fi yaani iyyuu hamileen isaa cabee jira. Hamileen isaa cabee jira. Akka nu haasofnu kana osoo hin taane namni wal jaalatee hagam akka miidhamu hagan lubbuun wal dhabuu miti. Du'anii wal dhabuu miti osoo lubbuu hin jiran iyyuu hagam akka namatti dhiphatu hundi keenya iyyuu hin beekna. Kanaaf jajjabina guddaan isaaf yaani dhugaa rabbi baay'ee tokko hamileen na cabe ana micayyoo duute caalaa yeroon viidiyoo isaatii fi waan garaagaraa isaa laaluu hedduu tokkoon itti gadda imimmaan naan dhabbatu haga ammaatitti jechuudha. Kanaaf Oromoo isaa qallaalan jaalattu qallaalan jaalattu inna qabna mana isaanii ishiidhuma fuudhee kana wajjin iyyuu jechuudha. Qallaala kanan jaalattu dhugaa rabbi jechuudha. Garuu maal goona riyaarraa kan gaafa ulfinnin ta'uu namaati abashaaf Oromoo ulfinnin ta'u gaarabbi argeen jiraan ba'a. Ijoollee haadha isa deesse haadha. Nagaa waltanii kun jirtu. Ajjees sagal guutuu itti guddisee natu beeka jettee baateen tarwanni irratti dubbatti gaafa eebba isaa sana. Isii dursee ananiin baay'ee na wajjin dhiphatte hedduu tokko galateeffachuun barbaada jedhee haadha ofii immoo lammaffaa irratti galateeffate. Mee nama kana maal jennee itti murteessina waan kana dalaga jenne. Eenyumtuun haadha addunyaa kanarraa namni akka haadhatitti osoo haadhaaf yaani jira miti wanti bu'amuu qabu osoo bu'amee haadhaaf godhama wanti. Hunduyyuu jechuudha wanti akka haadhaa hin jiru. Kanaaf dursee nama kanaaf bootaa kennuu isaatu indoo gisee tokko ilaalanii jedhani nuti ulfinni nuun ta'uu agartee kabajaan nuuf hin ta'u. Jaalalli wanni humnaa ol darbee hoo jedhes akka michiitis amala nama dhayeesse akka tokko si godha. Kana tutti baay'eetti ta'a. Wanti isaa hin beekamne aga adda baafannutti immoo obboleessa keenya kanatti quba qabuun nu barbaachisu beekaa keenya wallaalaa keenya. Oromoon bar akka Finfinnee san keessa hin jiraannedha bar. Amma jarri nafxanyaa eeggaddaa ይሄ ልጅ እንደዚህ መሆን ያለበት ይሄ አዲስ አበባ ብሎ የዘፈነ ልጅ አይደለም እንዴ? ሀቱ ሎልቴና ሰላቢት ቶልቴት ኦሮሞ መማክቴ ሲኒ ገሌሚ ካናፊ ሴራ ኢቲኒ ቡማታ አዳ ኦሮሞ ከሰት ነምኒ ነማ አጄሴ ዋን ባኢቱ ጅራ ዋን ተኤፊ ከንዱቴ ሂገልቱ ሴር ሱን ተሙ ፊ ቀባ ያኔ ተሪ ቡማቱ
baatu jira gumaa kaffalachuutu jira yoo uguma inni ajjeesu ta'e waan baay'eetu jira sadiyyuu nama taa'ee akkasitti waan irraa dubbatu yoo jiraate dabar namoonni akkasii yoo jiraatedha. Mucaan ishii kan ajjeesu miti buchillaa isaayyuu nama ajjeesuu hin dandeenyedha. Ani Indaalama wajjiniin nama kusii innaan bee warra qaama dharbii mucaan kun bee uguma rabbii bakka deemu shittibeetiin rasii nama qabatee deemudha gurbaan kun micoota na qabe sadaa godhe fataa itti wajjin hin deemti. Namni tokko dhiirri jaalanne tokko bara karaa ati baateen bahu bara. Ilaala akkana ta'uu qaba wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Amma Andu'aalam tajjeesee maal tajjeesee oduu odola namni dhiibbaa namarraa qabu waan baay'ee namaan jedhamti ree. Unkaan amma isaa gana maqaa gana arganii fi miti Andu'aalam jechuudha. Duraayyuu kallattii barbaadu miti ree namni baay'een unkaan ganda miti Oromootuyyuu kallattii barbaada. Mucaa kana dhiibuu fi waan baay'ee gochaa jiru hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Namoo amma isa tajjeesee wanni mirkanaa'e uumtuyyuu hin jiru. Emoyuu wanti dhageenya sin jiru fooq irraa kufteedha. Nuti kan barbaadnu jechuudha akka kiyyatti kan hin barbaadu Andu'aalam as bahee jechuudha. Ka'am achi bara.Amileen maaliif as ba'a? Inni Andu'aalam akkamiin qabu? Baay'ee dubbanne Oromoo Amileen qabu micaan bara. Laali dhagee kaasitti nima bara. Nuti kan sagalee ta'uufii qabnu. Nuti kan sagalee ta'uufii qabnu isaa fi amma jechuudha. As bahee mucaan kuni bakka akka mana hidhaati boo fi as bahee akkaataa ishiin itti duute du'uuti kan amma kan argees akkaataa ishiin itti duute kan dhaga'u qabnu nuti isarraa malee qaamni kam soratee qoratee as bahee akkasii akkana wanni jedhamu tokko hin barbaachisu. Naamooyyuu akkuma duras kaasaa turtan micayyoo kan miidiyaa madadaan beeku jechuudha. Nuti kan sagalee ta'uufii qabnu isaafin jechaadha bar sagalee ta'aa fi oromummaan sin keessa irra taananii dhugaan sin keessa irra taanan mucaa kana sagalee ta'uudha bakka nuti kan amma filannoo nuti qabnu homtu hin jiru kanaan achi. Ammoo namni baay'eenii oromummaa ta'ee baay'een isaa akka mucaan mana hidhaatti hafu barbaadaa jiru jechuudha. Mucaan akka mana hidhaatti hafu barbaadaa jiru jechuudha. Immoo kana isaan kallattii kana argatanii waan baay'ee isaan milkaa jira waan ta'eef nuti immoo nama du'e bicha sagalee ta'uun faayidaa qabaaree kan du'eef maal goona boonyaree kan du'e bardu'aa nuun galu waan ta'eef jiraadha gatii kaffaluudha nurraa kan barbaachisu jechuudha. Yaa kan du'e barra amma osoo galee kan du'e galeetti isaaf ijoollee tana lamaan bakka tokko goonee osoo danda'a. Maal gochuun irra jira? Kanaa'u sagalee waa'een Oromoo kun keessatti yoo ilaalte jettu sagalee ta'uudhaaf beekamu jala.